Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota qophii gola seenaa arraantan akkuma beekamu qophii addaatiin walitti deebinee jirra. Qophiin teenya arraantanaatis gootota Oromoodhaa keessaa tokko irratti fuulleeffatti. Garuu seenaan tun seenaa waggaa 500 duraati. Waa mara xumura hanga sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa keenya ogeessi tiknikaa tana waliin jirtu Bilqiisaa Sufiyaan. Qopheessaa fi gulaalaan seenaa Boonaa Birraadhaati. Barreessaan ammoo Jamaal Ahmadi. Oromoo lafaa fi seenaa qofa hin hatamne. Gootonni Oromoo kan gootummaa Oromoof wareegamalilleen abbaa dhabee hatame. Suuraan asii gaditti agartan tun Ahmad Bitaachaati yookaan Ahmad Giraany. Siidaan kun biyya Somaaliyaa magaalaa Magdashoo keessatti argama. Kan siidaa kana jala dhaabbatu bulchaa Somaaliyaadha Muhammad Abdullaahi Farmaachoodhaati. Barruu inni seenaa teenya tan Ahmad Guree ni deeffanna je'ee gootummaa Ahmad Giraany gootummaa Somaalee fakkeessee bifa dhaadannootiin fuula tuutarii isaarratti barreessa. Kana kan afaan Oromootti nu jijjiire Jamaal Ahmadi. Waa mara xumura sagantaa teenya keessatti seenaa Ahmad Bitaachaa isin biraan gahuudhaaf kuno asumaan isin beeksifna. Ahmad Giraany ilma Oromoo qulqulluudha. Oromoorraa dhalate Oromoodhaaf duule. Oromoodhaaf wareegame. Ahmad Giraany Araba kan je'uus hin dhabamu. Ahmad Giraany kan Somaalee je'uus hin dhabamu. Ahmad Giraany kan laftanya Amaara kan je'uus hin dhabamu. Kunis kan Araba je'uus hin dhabamu. Garuu Ahmad Bitaachaa Arabaa fi Somaalee fi laftanyaa wajjin hidda dhalootaa tokkollee akka hin qabne kuno ragaa ni bahu. Ahmad Bitaachaa Oromoo qulqulluudha. Namni seenaa Ahmad Bitaachaa hin beekne yoo jiraate dhaloonni isaa baha Oromiyaa aanaa Haramaayaa naannoo hubata bikka ammumaa jedhamtutti akka tahe dhaloonni naannoo sanii kan firaa fi ollaan kan arra lubbuun jiru ragaa bahu. Gumaachi Ahmad Bitaachaa bilisummaa Oromoodhaatiif godhe Oromoon qabsoo waggaa 60 ol gaggeesse milkaa'uu hin dandeenye. Garuu seenaa Oromootiif nyaapha Oromoo nyaapha nafxanyaadhaa yoo dubbannu silaa namni dura maqaan isaa ka'uu qabu Ahmad Bitaachaa ture. Sodaan nafxanyaan seenaa waggaa 500 duraati Oromoo nurratti deebisuu deemti jettee boochuu gootummaa Ahmad Bitaachaa tahuu dhaloonni arraan tana hubachuudha qaba. Gootichi nafxanyaa kolaasee ababachiise kan nuti seenaa isaatii miti mataa isaatu wallaaltee alagaan fudhatte. Oromoorraa dhalate Oromoof wareegame. Seenaa eenyummaa isaa hatamee alagaan moggaafamuun dadhabina keenya kan daangaa hin qabne akka tahe namu ragaa baha. Ahmad Bitaachaa mootummaa Libbinaa Dingil Burtukaas isa bira kutee Gildiyus Daadar keesse ilma Gildiyus Daadar keesse. Ahmad Bitaachaa nafxanyaa qofatti hin oolle. Namticha Burtukaal kan addunyaan beeytu kan nafxanyaan Oromoon cabsuus afeerrate Kiristoofer Degamaa morma irraa gorra'ee awwaalcha isaa Afrikaa taasisu. Gootichi seenaa akkasiitiin gootummaa Oromoo gaanfa Afrikaatti yaamsise. Nuti siidaa isaatii miti eenyummaa isaallee dubbachuu dadhabne. Gootichi keenya kan alagaan hattu gootota Oromoo kan alagaan hattu barbaaduunis dirqama. Nuti wallaallee warri diina Oromoo Minilik akka goota Itoophiyaatti dubbatuus hin dhabamu. Sareen waan warra mana keessa hin jiru waan hin beekneef balbala alagaarra dhaabbatti jedhamu mitiirre goota akkana ittiin dhaadachuu wallaallee osoo dikee warra Gabreerra deddeemnu alagaan goota akka Ahmad Bitaachaa nu jala hattee keenya jettee siidaa itti dhaabbattee ittiin dhaadatti. Goonni keenya Ahmad Bitaachaadha Oromoodhaaf duule Oromoodhaaf wareegame. Gaafa waggaa 500 dura
bulchiinsisaa magaalaa Hararirraa ka'ee hanga Matammaa hanga Suudaan Kasalaa asiinis hanga Naayiroobiidatti asiinis hanga Somaaleedatti dhala Oromoo bira kuttee dhaloota Kuush akka tajaajilaa ture seenaan ragaa baha. Ahmad Bitaachaa jalqaba leenjii fardaa Addeelleetti akka barate seenaan ragaa baha. Eega leenjii fardaa barateen boodaas gara Zeyleetti imalanii Zeylee qubatanii Yuunivarsiitii Islaamaa Afaan Oromootii fi Afaan Kuushiin akka barsiisaa ture seenaan ragaa baha. Garuu Ahmad Bitaachaadhaa warri Oromoo miti alagaanis namu ifiyyaama kun dogoggora guddaadha. Asumarrattuu isiniif gala nama tokko namu gama hundaan keenya jee ifiyyaamuunis kunu ragaa ni ba'u isaan ifirratti. Ahmad Bitaachaa Oromoo qulqulluudha. Garuu warri Arabaatis Ahmad Ibrahim Algaazii je'ee ifiyyaama. Somaaleenis Ahmad Gure jettee keenyettee ittiin dhaadatti. Warri Labxanyaatis Ahmad Giraanyi je'eeti ifiyyaama. Garuu Ahmad Bitaachaa Oromoo fi Somaalee fi Labxanyaarra hidda dhalootaa tokkollee akka hin qabne kuno dhaloonni isaa ragaa bahu. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa Ahmad Bitaachaa waggaa 30 arraa dura hoogganaan waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan adda Islaama Oromiyaa Jaal Falmataa Gadaa kuno haasawa isaa keessatti maalummaa Ahmad Giraanyi akkanatti ibsan. Maqaan isaanii kan dhaloota Ahmad Hassan Ibrahim Attaan Abdii Horoo Ammummaadhaati. Namni kun Oromoorra akka dhalateet dhaloonni isaa kan Haramaayaa jiruu fi firaa fi ollaan isaatis ragaa bahaa jiran. Seenaan tun dhaloota arraa keessa deebi'uunis fardiidha. Namuu seenaa tana viidiyoo kana kallaale waliif sheer godhaa waliif dabarsaan dhaamsa keenya. Kana qofaa miti warreen barruu afaan Oromoo barreessan keessumaafuu warreen akka Dr. Asaffaa Jaalataadhaa seenaa Ahmad Giraanyi jaarraa 16ffaadhaan lola amantii jechuudhaan qoosu kun dogoggora guddaadha. Seenaa Oromoo bahaa lola amantii yookaan seenaa amantii fakkeessanii dubbachuun Oromoota bahatiif laalcha biraa akka qabaatu namatti agarsiisa. Garuu nuti Oromoonni bahaa Oromoodhaaf duulan Oromoodhaaf wareegaman hanga arraatti kunis seenaa isaan lafa kaayanii dabran. Fakkeenyaaf gaafa Calii Calanqoo kan akka Bakar Waaree akkasumatti kan akka Ibroo Shaxaa Wadaay Galmoo Kormoosootii fi Caammaa Nuurfaas fakkeenya godhuu ni dandeenya. Jaarraa 16ffaa keessaas kan akka jaarraa Abbaa Gadaa Elamoo Qilxuu Mul'is Abbaa Gadaa faas fakkeenya godhuu ni dandeenya. Walumaa galatti seenaan Ahmad Giraanyi yookaan Ahmad Bitaachaa akkuma armaan olitti isinii dabarsina kana fakkaata. Kutaa tokkoffaa isaa xumurarra waan geenye jirruuf garuu kutaa lammaffaadhaatis akka isiniif dhiheessinu asumaan wa'ada isinii seenna. Seenaan Ahmad Bitaachaa seenaa Oromoo balloodhaati. Seenaa Oromiyaadhaati. Seenaa ummata Oromoodhaati. Warreen seenaa Ahmad Giraanyi lola amantii fakkeessanii seenaa amantii fakkeessanii dubbatan kun dogoggora akka tahe asumaan beeksifna. Nuti seenaa sobaa dhaloota keessaa dhabamsiifne seenaa dhugaadhaa dhaloota dhaalchisuudhaaf kuno qophooyne qophii adda addaatis isin biraan gahuun keenya ni yaadatama. Keessaafuu dhaloonni qubeedhaa jaarraa arra jirru kana keessatti seenaa dogoggoraa akka hin fudhannes ni amanna. Seenaan dogoggoraa dhaloota keessaa bahee seenaan dhugaa dhalootaas akka dabruus nutis irratti hojjechuu dandeenya. Galmeen tun galmee seenaa fuula social media fi akkasumatti barreessaa Jamaal Ahmadii fi firaa fi ollaa Ahmad Bitaacharraa kan arkanne yoo ta'u kutaa tokkoffaa isaa gama xumuraatiin geenye jirra. Dhumarratti sirba wallisaa beekamaa Dr. Ali Birraa seenaan hiyyeessan qabu kan jiru kana kan isin biraan geenyu taha. Hordoftoota qophii gola seenaadhaa qopheessee qophii kana kan isin biraan gahe an Boonaa Birraadhaati. Ogeessi teknikaa tana waliin turte Bilqiisaa Suffiyaani. Nama torbaaniin waa taasisu jechaa asumaan gargar baana. Wallee Dr. Ali Birraa tanaan isin afeere kanan gargar bahuudhaan nagaatti isinin jenna. كرمني بعد قايسة لكن المساجد جبيسة قايسة ناس ببريسة
taesena sama meresa Otole ulen chepe kanapa gadanchaku Otole ulen chepe kanapa gadanchaku Beka irra kunne male Senani yesan kabu